Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shama hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu. Adda warra waa dubbisuurraa malee abdiin kutanneef waan faayidaa qaba jedhee ani yaade tokko qabadheen dhufe. Warri waa dubbisuu hin jaallanne egaa nuuf kolcha. Kitaaba yeroo dubbisee akka wallaala kiyyattu waan gaarii jedhee natti mul'ate isin waliin qooddachuu beekamaadha. Dhiyoo kana xiqqoo walirraa turree jirra. Isanumaa fi hadda kitaaba dhiyoo kana boqonnaa keessa dubbisee ammoo qalbiin koo si wallaaltuun jaallatte tokko isiniin qooddachuufan deema. Kitaabni sunis Underground Empire: How America Weaponized the World Economy jedha. Warra lamaan tokko piroofeesaroota qormaata irratti hundaa'anii barreessanii yookaan qormaata gaggeessanii barreessanii. Isaanis Henry Farrell fi Abraham Newman jedhaman. Kitaabni erga gabaarraa ol ta'e amma ji'a kurnan tokko taateetti waanuma international relation keessattuu immoo international political economy fakkaataa irratti naannawa. Egaa kitaabni kun maalirraa dubbataa, maaliif jaallatte, maal of keessaa qabaa warra jettan eegdannu. Tokkoffaa kan inaan jaalladhe takka kan inaan hin eegne warri Ameerikaa kun irree qabanii namni hundinuu hin beeka, humna waraanaa qabanii hin beeka, dinagdee isaaniis guddaadha. Sanaan alatti garuu mootummoota addunyaa kana bifa kamiin to'atanii akka gaariitti gad fageessee beekumsa dhabuun koo innaa waan kana dubbisu akka mirqaanu na taasise. Kan biraa warroota amma gurguddaa akka warra Awurooppaa keessa jiran Ingilaanda taatu, Jarmaniyaa ta'u kabraa fi yuuniyeenii isaanii iyyuun kunillee waan humna qabu, waan warra Ameerikaa dura bakka waan isaanii hin taane keessaa waan naggadaa fi dinagdee irratti beeshara isaanii Ameerikaa diduu waan danda'an na fakkaataa ture. Kitaabni kun akka agarsiisetti homaa isaanillee garaftee of jalatti hiriirsa akkasiin as geesse mul'isa. Keessaa waggoota 50 dabran kana keessaa waan mul'ate irraa dubbata. Kanaaf egaa inni kun gaariidha. Namni gariin yoo dhagahe jechuun hamlatee ofii isaatii dubbisee ka jedhu daqiiquma muraasa tokkoofan mataa irraa waan achi keessa dubbatame isiniin qooddadha. Naa waliin tura. Egaa akka warri kun jedhanitti neetwork takka immoo caasaa afran tokko gurguddaa ta'e irraa akkaataa mootummaan Ameerikaa dantaa ofiitiif oolchirraa dubbatanii. Innis ka dura financial networks jedhaniin like Swift jettiin. Sinigaa Swiftiin kun eenyudhuma warri baankii dhaamsa waliin itti dhaammatanii isin kun yoom ijaaramte akkamiin isaan of jalatti to'atanii kanarraa bal'inaan dubbatanii. Kan biraa doolaara ofiiti. Doolaarri isaanii akkamiin akka isaan gargaare addunyaa kana to'achuudhaaf. Sadaffaan internet kana isaanuma biratti tolfamte garuu na tolfamu waan kana hin to'anna ka jedhu kaayyoof hin qaban hireedhuma irratti eenyu godhe faayinaalii addunyaa keessa manufacturing network fi supply network jedhanii gaafa barbaadanii addunyaa kana keessa baay'ee waan faayidaa qaba. Bakki tokko kophaasaa wanti oomishu hin jiru. Eenyu qaama waan oomishamu kana garaagaraa bakka garaagaraatti inni kaan diizaayinii isaa baasaa, inni kaan biloonatti tolcha, inni kaan qaama keessa. Warri kun hundinuu garii isaa hamma zabana dhiyoo kanatti akka gaariitti namni beeku eenyu bakka kam jiraa quban qabu turanii booda rakkoo keessattuu warri Ameerikaa waan kana arganii to'achuu fi tattaaffii godhan irraa dubbata. Kana hundamaaf godhanii innaa jedhanu inni guddaan sodaan isaanii yoo chaayinaan kun amma guddatte sadarkaa nurra guddatte jechuudha jedhanii yaadane. Waan Ameerikaan ambakaan godhaa turte kana nurratti raawwatte chaayinaan ka jedhu sodaa waan qabaniif odoo isin sadarkaa sanarra hin gahin ogguruu yoo danda'ames isiidhuma laaffisuu ka jedhuun ka'an jedha. Isaantu jedha jechoota amma weaponized interdependence jedhan walirratti addunyaan hirkattee jiraatti. Xurree walitti hirkannoon dhaab irratti ijaarame kana akka meeshaatti
ittiin gargaaramanii warra kaan dhiibanis gara ofii barbaadanitti deemsisuu danda'aniiru dhiifama. Ka jedhu irraa himan egaa kana keessatti egaa qissaa isaan himan gaggabaabseenis niin qooda. Inni dura bakki isaan irraa jalqaban bara 70moota baankii irraayi. Baankii kana immoo naa himan gurbaa tokko kan City Corp kan City Bank mataatti ture Walter Wriston jedhamni isarraa jalqabane seenaa inni akkaataan itti guddatee baankii kana mataatti ta'ee baankii kana addunyaa keessatti akka inni damee hedduu ijaarratu taasise waan amma certificate of deposit warri eenyuun baankii fi kubbaaniyaan garaagaraa ittiin gargaaramanu transfer bittaa gurgurraaf euro dollar akka inni babal'atu akka inni godhe. Egaa kanarraa naa dubbatan inni abbaan isaallee warruma neoliberal Hayek eenyu ta'e kaadhimatee Mount Pelerin amma dura gaafa neoliberalism bakka isinirraa kaate seenaas bal'inaan podcast irra qopheessee jira. Innillee gaafa sabbaansaa jechuudha president university tokko Ameerikaa keessatti ture walgahii sana irratti argame warra libertarian ta'e. Mootummaan to'achuun gaarii nuuf hin ta'u to'annoo sana jalaa bahuu qabna warra jedhugaa. Mucaanis waanuma yaada sanaan guddate kanaaf tattaaffiin isaa cross border banking innaa ijaaraa sana irratti illee mirkaa'annaa dhufu karaa mootummaa jalaa bahan jiraachuu isaa abdate jechuudha. Kanaan hin dhaabne gaafuma baankiin mataatti ta'e sun humna horataa dhufu information dur baankii waliin karaan jijjiiran sun akka tokko cumbersome ta'etti mul'annaa irra wayyaa barbaadutti ka'ee sanaan kan ka'e martii ka jedhu message interchange baankiin walii godhan sana ijaaree martii jechuun machine readable telegraphic input ka jedhu ijaaree baankiileen martinuu waan kanaan akka gargaaraman dirqisiisuu jalqabnaan baankiin egaa kana nu jala galchinaan baankii warrumti isaa waliin dorgoma martinuu gabaadhaan nu baasuu jirtu gurbaan kun malaa barbaadannu ka jedhu jalqabane milkii isaaniitiif immoo kan gargaare gurbaan kan biraa tokko immoo biyya Hoolaandii keessatti Swift isii jedhamte amma addunyaan ittiin gargaaramu. Acronym Swiftin suni Society for Worldwide Interbank Financial Communication waamite SMS warri baankii waliin ergan jechuudha. Abaluu waan kana maallaqa akkasiin nutti ergeera. Baankiin hundinuu maallaqtee addunyaan garaagara amma dura faa warra Awuroopaanuu baankii faraggaata kan qaban ni kaan paawundii qaban ni kaan sterlingii qaban ni kaan peesoo ni kaan maarree qaba. Kun martinuu waan wal fakkaataa waan hin qabneef kanaaf eenyuunsaa heektuun doolaara turte. Dhaamsa kanaan dhaammatanii maallaqa kana walii jijjiiraa turanii kana gurbaan kun ijaaree jennaan warri baankiin kana nu wayya jedhanii biyya Beeljiyeemitti seenterii ofii godhanii achi boodonni kun babal'ate gurbaan Ameerikaa ijaare sun martiin isin kufte jedhanii achi booda Swiftii hojjetaa baate amma warri Ameerikaa arganii waan kana to'achuun isa kana keessaa waa hunda arguun hin danda'ama hamma isaan arganitti nagaan addunyaa martinuu biyyi nagaadhaa rakkoon hin jiru jettee sana keessa seentee xiqqaa guddaan kooministii fi kaapitaalist kanumaan waliin daddalagaa turte jedha. Kaan ammas intarneetii isas egaa namni martinuu beeka warra Ameerikaatti ijaare gaafa ijaaranis dantuma ofiitii warri qormaata irra bobba'ee difeensiif waan kanarra hojjetu guyyaa wal arguu bakka garaagaraa irraa jiraachuu malteeffattee jennaan maal qaba mala yoo dhoofne jettee tolfatte jedhan qissaa isaaniiti dhugaa taatee kijibanan gaafatinaa. Sana haajaa isaaniin naaf fixatan egaa private companytti daddabarsuu jalqaban. Gaafa kana colleen aqlii qabdu immoo waan kana yoo to'annee waan kan jettu jechuudha. Kontiraata fudhattee gaafa jalqabdu garaajuma wayii keessatti eenyu haaduma wayii hiitee namaa qooduu jalqabde jechuudha. Achirraa babal'ataa dhufee akkan jarri kun jedhanitti gurbaan Edward Snowden 2013 keessatti akka inni ibsetti Ameerikaa keessatti xiqqaatu waan information ittiin bahee galu kan mootummaan isaanii dameen waa basaastu jechuudha. National marree NSA mo SNA jedhaniin isiin torba jira choke point jira bakka isiin huute information gara guurrattu kanarraa isiin dubbataa jara kanatu jajjabaate gaafa amma September 11 balaan isaa mudatu kaasanii jechuudha akkamiin to'achuu dandeenya maallaqni olii gad deemu kun
eessaan dhufaa eessaan bahannaa arganu ka dura warra Swift kana keessa information jiraachuu akka gaarii daataan jiraachuu argane. Kan biraa intarneetis biyyuma isaanii keessa bakka choke points bakka inni seenee bahu akkama durri hawwame sana intarneetii sila namuu distributed network akkuma amma dura gaafa waan eenyu crypto irraa dubbannu bal'isnee network sila distributed ta'e namuu bakka ofiitti noodiyoo qabaate seentariin jirutti seenee walirraa odeessa guurrachuudha. Garuu jarri kun amma to'achuu jalqaban jechuudha. Isaan qabanii namaa kennu. Isaas bahullee ofii ilaalanii dabarsuu bakka nan arganu bakki torba barbaachisaan biyya ofii keessa jiraachuu arganii achirraan egaa warra teknoolojii irratti bobba'ee jiraatu kana hundatti seenanii gabaasanuu kennaa sanarra darbanii waajjira isaanii keessatti ijaarratanii to'achuu jalqabanii baankiilee ajaja isaanii didde ayyama isaanii tiin malee waa hojjettu maraga qabanii doorsisuu adabullee eegalanii kana keessaa fakkeenya inni waamu baankoo deeltaa aasiyaa jedha warra maakaaw jedhamtu biyya chaayinaa keessa jirtu isiidha ka duraa adabni irra bu'ee warra kooriyaa waliin waa daddalagteetti yookaan immoo maallaqaa kijibaa asiifachi baastan jedha dinninatti kennanii isaan qofaa miti warri chaayinaa iyyuu gaamman sodaatan jarattii kanaa waliin yoo isin argine jedhan baankii hundaan yoo isin argine warti keessanuu rakkoota isin mudata maallaqa keenya harkaan hin tuqxanu. Naggada biyya keenya keessa waa takka dalagdan jennaan jedhe namni hundinuu akkuma bara 90moota keessa abaa'oo kan hoogganoo abaa'oo namni xiqqoodhuma jarri kun nama jedhellee nama warri kun malee miti namni jedhe jaldeessi meeqa namarraa baqattee isiin kaan immoo ulee sii fudhattee bobbaatu sana jarri kun isarraa baqachuu jalqabane. Egaa katti aanu HSBC jedhan hongoon keenya Shanghai Banking Corporation inni dura maallaqaan adabame biliyoona 2 kafalta jedhaniin gaayyama keenya malee waa balleesteetta waan nuyi qoqqobarra goone isaan waliin dalagdeedda jedhan diduun jiraaga tokko hin jiru biliyoona 2 sana tufuudha amma gaa kun martinuu warra kaanis sodaatti naqa jechuudha jarattiin kun nama laafaan jirtu nu fixuuf deemtiin qalbii namaa keessa seenuu jalqabe. Egaa doorsisuun itti fufee kan biraa ammas PNB Paribas ka jedhamu warri kun immoo Suudaan qoqqoba Suudaanii fi Kiyubaa irratti goone diddanii waa hojjettaniitu jedhan jarattii kana immoo biliyoona 9 irraa tumatan. Jarattii kaan irraa biliyoona 2 sii kan irraa immoo biliyoona 9. Diduun jiraagaa yoo didde doolaara tokkoon hin jiru. Doolaara madaa addunyaa keessa maal qabda birriidhuma nama dalagu jechuudha. Birriin dalagu namni waliin dubbatu jira. Qe'ee ofii keessatti malee achuma oppiidoota irratti sirbiti malee. Kun egaa sadarkaa kanarraan gahee suutaan egaa kubbaaniyyoonni hundinuu sodaa jalqabanii ajaja isaanii jala buluudha. Egaa kubbaaniyyaadhaan warri jalqabde kun suutaan immoo biyyatti siquu jalqaban isiin duraa ulee isaanii irra bu'e Iiraani. Iraaniin kan jalqabaa baankii isaanii warra Sadarat jedhaman sana 2006tti qoqqobarra godhanii Hizburraadhaa maallaqa ergiteetta ka jedhuuni. Achi booda wagguma 2 keessatti baankii warra Iraan guutuu siistama addunyaa naggada keessaa baasan jechuudha. Isaa walii waa tokko hojjettee dalagattee mul'attee jennaan sii dhumateera jechuu jalqaba. Namni hundinuu lakkisaa boo jedhanii nutti inni haatinaa jedhanii nutti as hin bahinaa baqa jalqabde hiyyeessi. Hinafne bubbulanii Iraanuma kanammoo Swift isiniin jedhe sana siistama maallaqaa ittiin waliin erganii dhaamsa walii ittiin dhaaman sana keessa darbataniin maal gochuu dandeessa. Achitti nafne suuta jedhanii warri Chaayinaa dhiyaatan jechuudha. Huawei dhaga. Huaweiin kun guddataa dhuftee 5G network Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti ijaaruun naasiin jalqabuuf deemtu jedhanii gaamma. Qe'eennu seenteetti nu balleessuuf deemti. Tokkoffaa jarattiin kun maallaqa rakkasaa waan hojjettuu fi jalaa jalqabde warruma amma isteetii garaagaraa keessatti bakka lallaaftuu irraa jalqabdee deemaa jirti. Arginaan hin ta'u jechuu jalqaban egaa. Jarri kun mootummaadhaaf hojjetu kubbaaniyyaa mootummaati. Akkamiin ka jedhugaa sirna isaan diddaan kun bifa kam qabate hamma deemee intala namicha waan kanatti mataa ta'e intala isaa gaafasiin Kaanaadaa seentu qabanii. Yeqoome sir jedhan sana waggaa 3 fi sibiila miilatti hidhanii olii gadhamaasaa akka turani maayirratti badii fudhatanii isii fi baankiin Huawei waliin hojjetu ammas warrumaa HSBC sana
adabarra godhanii isiinis bahuu dandeesseetti. Suuta suutaan egaa Raashiyaanis balaa isaanii harka isaanii kufuu dirqamte gaafa ammaa kamaayyii kana jalqabuma 2014 irraa dubbiin tokko lama jechee jalqabe achi boodas waggaa lamaan hadhaa kana gaafa Ukireen irratti bobbaatu akka jirtuun itti seenan egaa dura namoota isaanii bebbeekamaa akkuma warri Chelsea deeggaru namicha isaanii eenyu kee gurguradhu jedhanii ofirraa aari'aniini. Isa kan fakkaatu warri bibbiraalee bebbeekamoo Puutiin jalatti tujaara taate isii mara qoqqobarra godhani si markaba gurguddaa isiin dhuunfaan qabdu irraa guurani baankii isaaniillee aareen faayinaali seentiraal baankiin warri Raashiyaa riizarvii ganame alaa biyya alaatii waa kaayyata jechuun baankiin lakkoofsa qabanii xiqqaatu biliyoona 600 ta'u. Firiis jalaa godhan. Firiis ta'uun isaaniif kan duraa miti warri Iraaq illee taatu warri Liibiyaa illee hireen kun isaan mudateera. Kanaan hin dhaabbanne waan namni hin eegne jechuudha. Martinuu hin ta'a jedhanii namni kan hin eegne Raashiyaa biyyattii guutuu Swift Financial amma communication system sana keessaa darbaniin jechuudha. Amma maal taate waan isin gurgurattu waan isin bitattu karaa ittiin namaa waliin daldalattu hin jiru. Akkuma durii gabaa keessa dhaqanii biyya keenyatti boqqolloon qaba namni bishingaa qabu takka namni xaafii qabu waliin jijjiirrannu tumaalessan qabaa dinnicha namni qabu akkas taate jiruun isaanii jechuudha. Ammoo addunyaan bakka hedduu kijiba jira duuba warri waa gurguratu sin dhabamu. Kanaafaa fakkeenya himani gurbaa tokko warra shipping line warra paayilota markabaa akka ta'e gaazii warra Raashiyaa kana moo warra Iiraan isaa fuudhee deemaa jiru warra Ameerikaa arganii dhaamsatti dhaaman nuyi warra Ameerikaati markaba keessatti bakka wayii kana dhaabe achi miiliyoona hedduu argatta jiruu kee guutuu tujaara taataa jedhanitti dhaaman yoo kijiballee jettee warra na kijibutu hojjetaa irratti kunooti lakkoofsi keenya nuyi mootummaa Ameerikaa warra waan kana dalagu bilbiliiti adda baafadhu jedhaniin. Cinqiin qabate ganamicha kana maallaqatti fudhatee markabatti achi gatee kasaarsisuu hin danda'a ammoo sodaansaa warri Iiraan immoo nama isaan gane barbaadanii daaraa ijjanii kanafaa qissaa kana sin argattanii warra amma 5G sana gaafa Ameerikaan ofii diddu hin dhiisne warra Awurooppaa kanaan illee didaa jechuu jalqabde fakkeenya isaanii man keessaa tokko kan ajaa'ibaa warri Ingiliizii hin dinnu jedhan. Rakasa kanaaf isaanumatu nu diriirsa jedhan dennaan namatti erganiiti hin diddanu jedha warrattiin kun isin basaasuuf deemti kanaaf nuyi gabaasa guutuu qabnaa hin godhinaa jedhanii gorsanii lakkisaatti rakkatinaa jette Ingiliiz nutillee isaan basaasne waan isaanitti jiran hin beeknaa isaan dursinee jirra isinillee waan tokko lapheen baatinaa maallaqni isaan wanti isaan kan ittiin hojjechuu deeman rakkasa sodaatinaa jedhanii jette Ameerikaan. In dhaabdan jettee jennaan ayyee jettee dhaabde booda keessa warri eenyuun Faransaay kunillee piroojeektii yoo tolfatanii Iiraan waliin daddalaguuf jechuudha Total Oil Company oil field ittiin qotatu biliyoona meeqa isaanii qophaa'ee nyaachuuf deemu toora biliyoona 5 hin ta'u jette Ameerikaan. Abba gargaarsu gama Jarmanii Ingiliizii Faransaay dallantee maabaroo yoo ijaarratte jechuudha Iiraan waliin karaa ittiin nagaddu Swift kanaan alatti waa tolfatte Instex ka jettu duubaan micciiranii siin walgahii lama gaggeeffan hin diigamte jedhanii balaa akkanaa jira. Baay'een isaanii amma intarneetii fi cloud farms jedhanii addunyaa hedduu keessatti kaampaaniidhuma warra Ameerikaati kan to'atu ijaaranii jiran biyya alaarree jiraatu jechuudha. Gabaasa yoo barbaadanii fidi jedhanii kennuudha. Maaliif kaampaaniin sun hamma kaampaanii Ameerikaa ta'etti ajaja keenyaan bulaadha. Kana faarraa dubbatanii digital money illee akkatti ijaarame warra cyberpunk amma duran waan dubbataa turre sanarraallee dubbatanii waan Qaallitti warra I think Bulgaariyaa Rumaaniyaa ka turte waan koyne ka jedhu ijaarte akkuma
warra prosperity gospel maallaqa namarraa guuran CD kennattanii gara boodatti jaarataatan jettee zaraftu kan isin kunillee kijibdeeni biliyoona 4 akkaataa isinitti guurte. Agaadha eessa buutee isaa duutee jiraattee isin namni beeku kanarraallee dubbatanii Starlinks gaafa malollee Ukrainaa fi China jidduu eegalamu sun jalqaba isaan gargaaree booda keessa immoo itti cufuun kun akka isaan yaadchise private company dandeettii akkana qabaachuunsaa dhibeedha akka jedhu. Egaa waan baay'ee mootummaan warra Awurooppaa nuyi jajjabaadha jennee yaannu waa tokko hisaaba keessa hin jirre dallananii isaanillee gaggabanii akkam taanaa eessaan baanaa waan amma teeknooloojii keessa artificial intelligence ijaaruudhaaf isaan gargaaru kana China isaan irratti qoqqoba isaan godhaa ture uguratti godhan kan amma dura waltajjii kana irratti kitaaba tokko innaa dubbannee jira sanallee bal'inaan irraa dubbatanii waa dubbiin Taiwan illee nafne kanaaf walumaa galattu caasaalee amma arfan jennu sana to'annoo jala galchuuf waan warra Ameerikaa godhaa jiran isaan jalaa bahuudhaaf illee tattaaffii Chaayinaan godhaa jirtu amma akkasii milkooftee dhibeesii mudate. Egaa yoo beekuu barbaadan very amusing and even entertainment value illee nama qabaata. Kanuma egaa isiniin qooddachuu jedhetanii xiqqoo isinitti lallabee kanarraa immoo yoo dheeresse immoo dubbiin isaa dhuman qabu jettanii immoo nakasastane. Egaa kitaabicha barbaadaa dubbisaa kunooti eenyu fuula isaa duraa tokko asumara isiniin ka'a warra qooqa qofaan caqasaa jirtanii fi kitaabni Underground Empire How America Weaponized the World Economy jedhama. Henry Farrell fi Abraham Newmantu waan kana barreesse fuula 288 boqonnaa 6 waan xiqqaadha. Waan baay'ee beekumsa gahaa namaa kenna namni waan kana bare addunyaa guutuu quba qaba. Kanaaf barbaada dubbisa. Waltajjii kanatti subscribe godhaa nama kaanis itti affeeraa like illee godhaa like subscribe naa goota waan biraa naaf hin dabalu akka waanan hojjedhu kana namni baay'een akka inni argu akkasiin suggest gootu gargaara imaanaas inni dhaammadha kanadhaa gaa wanni nanti baare kanumaan dhumata sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura bye bye.